Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Poolisiin Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa jiru xaragee baasuudhaaf opereeshinii eegaluu ifatti beeksise. Oduun tun waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamuuf rifaasisaadha jedhame. Tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa yookaan NPS jedhamu hidhattoonni Al-Shabaab kaawuntii Mandheeraa keessatti hooggantoota mootummaa 5 butanii sa'aatii muraasa booda sochii milishaa naannichatti godhamu balleessuudhaaf kaawuntii Marsabeetii fi Aiziyooloo keessatti duula jalqabeera jedhe. Hojiin nageenyaa addaa kun waraana bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, isaanis gocha yakkaa daangaa ce'ee naannichatti wal duraa duubaan raawwatamuuf itti gaafatamummaa akka qaban poolisiin Keeniyaa ibsa kaleessa laateen eereeti jira. Wiixata kaleessaa poolisiin Keeniyaa ibsa laateen Operation Ondoa Jangilii jedhamu qaamolee yakkamtoota waboo kanneen kaawuntii lamaan keessatti dhokatan addatti ammoo kutaalee xixiqqaa Sololoo, Moyyaalee, Noorz Horii fi Martii bakkoota jedhaman keessatti dhokatanii jiran balleessuudhaaf kaayyeeffachuu poolisiin Keeniyaa himeeti jira. Tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa gurraandhala 3/2025 jechuun guyyaa kaleessaa ibsa laateen bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo itti fayyadamu kaawuntii Marsabeetii fi Aiziyooloo keessa waraanicha guutummaatti baasuuf hojii nageenyaa addaa kan maqaan isaa Operation Ondoa Jangil jedhamuun moggaafame ifatti eegaleera jechuun NPS ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo garee hidhatee adda durummaadhaan naannoo Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatiin lolu ta'uu kan yaadachiise poolisiin Keeniyaa waboon walitti dhufeenya maatii fi aadaa uummata Booranaa Keeniyaa fi Oromoota Itoophiyaa gidduu jirutti fayyadamuun hawaasa naannoo kanaa keessa seenee dhokochaa jira jedhe poolisiin. Akka tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa jedhutti hojiin isaanii naannolee kanneen keessatti daldala meeshaa waraanaatii fi qoricha sammuu nama hadoochuu seeraan ala sochoosuu, daldala namaa, meeshaalee seeraan alaa daldaluu, weerara daangaa qaxxaamuraa gaggeessuu, albuuda seeraan alaa baasuu, waldhibdee gosootaa kakaasuu fi furiidhaaf nama butuu kan dabalatuu fi yakkoota hedduu irratti bobba'aniiru jechuun poolisiin Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo yakkoota garaagaraatiin himateera. Getting hideouts used by the Oromo Liberation Army OLA to facilitate its cross-border criminal enterprise. Notably, the activities of the Oromo Liberation Army include trafficking illegal arms and narcotics, human trafficking, human smuggling, dealing in contraband goods, conducting cross-border incursions, illegal mining, instigating tribal conflicts, and kidnapping for ransom, and pose a serious threat to Kenya's national security. Kanaaf bu'uura aangoo tajaajila poolisii biyyaalessaa Keeniyaatiin lubbuu fi qabeenya uummata Keeniyaa eeguu darbee sammuu nagaa Keeniyaa guutummaatti deebisuuf gareewwan addaa tajaajila poolisii biyyaalessaa Keeniyaa qaamolee yakkamtoota waboo kana Aiziyooloo keessaa guutummaatti baasuuf opereeshinii Ondoa eegalanii jiru jedha. Poolisiin Keeniyaa baay'ee kan nama gaddisiisu garuu miidiyaaleen Keeniyaa dhimmicha ilaalchisuun gabaasa hojjetan hedduun isaanii akkanaan gabaasaa jiru. Seenaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessatti waldhibdee adda addaa keessatti hirmaachaa tureeraa jedhu. Miidiyaaleen biyyattii fakkeenya yoo kaasan ajjeechaa turbii bara 2005 keessa raawwatame dabalatee lubbuu namaa darbee fi hawaasa naannoo kanaa gidduutti waldhibdeen akka cimu waboon taasiseeraa jedhu. Miidiyaaleen Keeniyaa dhimmicha ilaalchisuun gabaasa hojjechaa turan. Ajjeechaan turbii kun bara 2005 Keeniyaatti uummata Oromoo gabraa irratti kan raawwatame yoo ta'u, guyyaa tokkoon yoo xiqqaate namoonni 90tti dhiyaatan du'anii akka turan gabaasaalee yeroo sanii agarsiisa. Isaan keessaa 22 daa'imman qofa akka ta'antu dubbatama. Akka kaleessa miidiyaaleen Keeniyaa gabaasanitti yoo ta'e ajjeechaa sun waboon akka hammeessetti gabaafame. Kanaaf hojiin waboo balleessuu wiixata kaleessaa ifatti Keeniyaatti kan eegalame yoo ta'u, tarkaanfii nageenyaa cimaan milishaa naannichaa irratti xiyyeeffate nagaa naannichaa buusuudhaaf akka ta'e hubatamuu qabaa jedhe poolisiin Keeniyaa. Aangawoonni naannawa Aiziyooloo jiran jiraattonni humnoota nageenyaa akka tumsan gaafataniiru. Hojii opereeshinii waboo balleessuu kana ifatti kan jalqabsiisan itti aanaa Inispeektara Jeneraala Poolisii Gilbeert Maasengilii fi Daayirektareetii qorannoo yakkaa yookaan DCI Amiin Mohammadii jedhameera. Tarkaanfii waboo balleessuu kun kan eegalame yeroo mootummaan hooggantoota 5 hidhattoota Al-Shabaabiin butaman baraaruudhaaf tattaafachaa jirutti jedhama. Tibbana Mandheeraa keessatti hooggantoonni 5 shororkeessitoota Soomaaliyaa keessa socho'aniin akka butaman miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Akka ibsa kaleessa poolisiin Keeniyaa kennetti yoo ta'e waboon Al-Shabaab waliin hidhata qaba jechuudha. Dhugumatti oduu kana mootummaan Keeniyaa amma haa baasu malee dhimmi kun erga jalqabe ji'oota 4 lakkoofsiseera. Fakkeenyaaf Keeniyaatti ambasaadara Itoophiyaa kan ta'an Jeneraal Baacaa dabalee muddee bara 2024 gara dhumaa afgaaffii EBC waliin taasisaniin waboo fi Al-Shabaab tokko waan ta'aniif mootummaa Keeniyaa waliin taanee dhabamsiisuudhaaf waliigalteerra geenye jirra jechuun ifatti dubbatanii turan. Especially ሁለት ጸጥታን የሚያበላሹ አሉ አንዱ
የኦነግ ሸኔ ቡድን ነው ሁለተኛ ደግሞ የአልሸባብ ነው ሁለቱንም በመተባበር ችግሮችን ለመፍታት በቅርብ ጊዜ ሁላችንም እናስታውስ ከሆነ የኬንያ ቺፍ ኦፍ ስታፍ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ክቡር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር ተገናኝተዋል ይሄ ሁለቱ አገሮች መካከል ባሉት ጉዳዮች ላይ ጥሩ ውይይት አድርገዋል ስምምነት ላይም ተደርሰዋል kun hojii dippiloomaasii cimaa mootummaan Abiyyi amma hojjechaa jiru keessaa tokko yoo ta'u gama biraatiin ammoo dadhabina hojii dippiloomaasii woboodhaan hojjetamaa jiru kan mul'isuudha jedhame